Hayyee harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon as jalatti agartan kun obboleessa keenya Abbichuu Hajaamu kun Liibiyaan jira jedhee maqaa sobaatiin osoo Liibiyaan jiraanne osoo hidhameetis hin jiraanne nama tokko harkatti hidhamee hin jiru viidiyoo shiraa qindeessee ifumaaf akkana na godhaa jee magaalaa Galamsoo keessatti if waraabee gowwoomsiidhaan karaan taaneen maallaqa galii sassaabbachuudhaaf waan kana dalage waan ta'eef wantoonni akkanaa kun yoo irraa dubbannee gartee hattuu akkanaa tana saaxiluu baanne nama keenya dhugaan rakkate akka itti furu gargaaran waan hin qabneef obboleeyyan keenya isinis waan kana hubattanii namoota ummata keenya akkanatti bifa kanaan burjaajeessu kana waliin taanee irratti duuluu qabna. Kana waan ta'eef viidiyoon kun viidiyoo sobaatii namu sheer godhaadhaa waliif qoodaadhaa waliin taanee hattoo fi saamtuu ummata keenya karaa adda addaatiin burjaajeessuudhaan saamtu kana waliin irratti haa qabsoofnu jaa galatooma sheer godhaanu.